Gaaffii ni jalqabaa. Which of the following alternative is consistent with accepted sequence of scientific process? Orderii yookiin scientific processii keessatti orderii sirrii kan ta'e isa kamii nuun jedha. Kanaafuu orderiin scientific processii maalidha isa jedhu jalqaba irratti haa ilaallu. Orderii scientific process kan jennu inni jalqabaa observationidha. Observation jechuun rakkoo wayii yeroo uumamu rakkoo sana hubannoo yookiin xiyyeeffannoon ilaaluudha. Itti aansee ask a question or gaaffii gaafachuudha. Wanni kun maaliif ta'e? Akkamitti ta'uu danda'a? Isa jedhamu gaaffii of gaafachuudha jechuudha. Gaaffii sanarratti hundaa'uun background research goona. Waa'ee waan sanaa kitaabota yookiin viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaan ta'uu danda'a. Waan kanaan dura hojjetame ilaaluu dandeenya jechuudha. Sana booda hypothesis yookiin yaada mataa keenyaa ni ta'a waan jennu rakkoon kun waan akkasii ta'a jennee waan keessa keenyatti yaadne lafa keenyaa jechuudha. Yookiin raaga jechuu dandeenya hypothesisii akkasitti lafa keenyaa jechuudha. Sana booda hypothesisii keenya experimentiidhaan sirrii ta'uu dhiisuusaa test goona jechuudha. Kanaafuu orderiin sana booda gara tiyooriitti yookiin itti aanee immoo gara seeraatti kan deemnu jechuudha. Tiyoorii isaa eega barreessinee sana keessaa immoo seera sana adda baasnee kaa'uu ni dandeenya. So orderiin inni sirrii ta'e kamidha gaaffiin keenya? Kanaafuu gaaffiiwwan filannoowwan nuu kennaman afran keessaa daatu sirriidha jechuudha. Sababni isaas hypothesisiin jalqaba irratti maaliifi orderii yeroo jennu jalqaba irraa haga dhumaatti kan ta'e miti gaaffii kanatti kan nu dhiyaate garuu orderiiwwan kaa'aman keessaa kamtu jalqabaaf jechuun sirriidha orderiidhaan kaa'amee jira jechuudha malee jalqabaa haga dhumaatti miti. Kanaafuu hypothesisii irraa jalqabee hypothesisii itti aanee kan dhufu experimentii hojjennee hypothesisii keenya test gochuudha. Sana booda eega test goonee booda immoo tiyoorii yookiin waa'ee waan sanaa barreessinee lafa keenyaa sana keessaa immoo seerota garaagaraa baasnaa jechuudha. Kanaafuu inni kun orderii sirriidha. Itti aanee select the field of biology that is concerned with study of cell. Qo'annaa seelii irratti fiildii kamii kan hojjetu jedha. Kun gaaffii salphaadha. Maaliif Cytologyidha. Cytologyidha waa'ee seelii kan qo'atu. Ecology waa'ee ecosystemiiti, waa'ee interaction of organism and their environment. Akkasuma histologiin illee waa'ee seenaati. Kanaafuu cytologyidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu from which of the following scientists usually formulate hypothesis? Hypothesisii maal irratti hundaa'aniitu saayintistoonni kan isaan fidan yookiin raaga wayii kan isaan raagan maal irratti hundaa'uudhaan isa jedhudha. So akkuma sila orderii isaa dubbanne orderii isaa irra deebi'u salphumatti observationidha jechuudha. Maaliifi jalqaba observe eega goonee booda maal ta'uu danda'a isa jedhu eega sirriitti hubannee ilaallee booda maal ta'uu danda'a isa jedhu yaada mataa keenyaa lafa keenyaa jechuudha. Itti aanuun gaaffii shanaffaan if letter D is observed under microscope, what would its image looks like? Inni kun immoo objektii tokko microscope jala keenya yoo ilaalle objektiin sun bifa mallattoo daayoo qabaate bifa akkamii godhachuu danda'a jechuudha under microscope. Kanaafuu microscopein gara lamaaniinuu garagalchee waan nutti agarsiisu. Kana jechuun gara mataasaa gara miilaatti naannessee saayidii isaallee wal jala butee waan nutti agarsiisu. Leetariin daa kun gara paatti jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya daa ta'a jechuudha. Itti aanuudhaan using the following information choose the alternative that shows the correct sequence of scientific method. Kunillee gaaffii silaa hojii wal fakkaataa kamiifuu haa ilaallu. Identify the problem
rakkoo adda baafachuu, observation ilaalcha gochuu, formulate hypothesis yaada mataa keenyaa formulate gochuu akkasuma experiment hojjechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti wanti nuti gochuu qabnu observe gochuudha, waan tokko ilaaluudha. Sana booda rakkoo sana adda baafannaa. Rakkoo sana egaa adda baafannee booda yaada mataa keenyaa rakkoo kanaaf solutionii ta'a jennee waan yaadnu yaada mataa keenyaa hypothesisii mataa keenyaa lafa keenyaa sana booda experimentii hojjennee hypothesisiin keenya sirriidha moo sirrii miti isa jedhu lafa keenya jechuudha. Kanaafuu orderiin keenya 2, 1, 3, 4 kun immoo daarratti argama. Which of the following pieces of equipment do biologists Which one of the following piece of equipment do biologists use to sterilize objects? First of all, what means sterilization? Sterilize gochuu jechuun maal jechuudha? Sterilize jechuun meeshaa tokko baakteeriyaa irraa qulqulleessuu jechuudha. So kana gochuuf objektiin itti fayyadamnu maal jedhama? So objectii autoclave jedhamuun sterilizationii kan nuti adeemsisnu. So our answer is D. Deebiin keenya data jechuudha. Which of the following is not recommended in an experiment? Omitting the control group. B. Using large sample size. Testing one variable at a time. Proper recording of data. Using large sample size ni danda'ama. Maaliif bakka gahaa qabaannee jennaan saampilii guddaa yoo fudhanne homaa rakkoo hin qabu. Variabilii tokko yeroo tokkotti test gochuun ni danda'ama. Akkasuma immoo daataa keenya proper recordingin kun hunda'um recommend waan ta'udha. Gaaffiin keenya immoo not recommend waan jedhuuf omitting control groupidha. Control groupiin hin jiru taanaan waan ittiin wal bira compare goonuu hin qabnu waan ta'eef kun not recommended yookiin hin gorfamu jechuudha. Sirrii miti jechuudha karaa biraatiin. Gaaffiin itti aanu in an experiment standard group is in which experimental group is compared with is called control groupidha. Experimentiin yeroo hojjetamu experimental groupii fi control groupii wal bira qabnee ilaallaa jechuudha. Experimental group jechuun kan irratti hojii gaggeessaa jirudha. Control groupiin immoo akkasumaan callisnee itti hin buunu waan isa keessaa vaarii goonuu hin qabnu callisnee keenya jechuudha. Sana booda experimentii keenya eega xumurree booda wal bira qabnee ilaallaa jechuudha sanaa wajjiniin. Inni itti aanu what is the term used to describe tentative explanation given to scientific problem? Rakkoo saayinsii takkaaf tentative explanation kan ta'u kamidha? Tentative explanation is not experimental explanation. Tentative explanation kan jennu yaadaan explain yeroo goonu yookiin karaa biraatiin ibsa sammuun yeroo kenninu kana ta'uu danda'a jennee yeroo kenninu garuu experimentii irratti hundoofnee miti jechuudha. Kanaafuu kanaaf kan ta'u hypothesisiidha. Hypothesisiin yaaduma keenyaan keenya malee experimentii osoo hin hojjetin sana booda experimentii hojjennee waan sana test kan goonu. Inni biraan gaaffiin itti aanu if you wrote and observe letter P under microscope which image would you see? Gaaffiin kun gaaffii silaa hojii wal fakkaata. D'n P fakkaata jennee gaaffii silaa irratti. Kanaafuu P'n illee D fakkaata jechuudha yogguu garagalu. Maaliifi dura appiif lower if upper isaa wal jala darbaa sana booda side right to left garagala jechuudha. Kanaafuu faallaa ta'e agarsiisa. Inni itti aanu if an object is magnified
500 times when viewed under microscope fitted with 14 times objective lens. What is magnification power of ocular lens? Gaaffii kana hojjechuuf magnificationin keenya maali isa jedhu beekuu barbaada. Magnificationin in ta'a ocular lens times objective lens'idha. Objective lens. Kanaafuu kan nuti gaafatamne magnification power of ocular lens'idha. Kanaafuu ocular lens sana argachuuf over objective lens goona jechuudha gamaa gamanaan. Kanaafuu ocular lens is equals to magnification divided by objective lens ta'a jechuudha. Sana booda kana jechuun 500 divided by 14 kun immoo 12.5 ta'a jechuudha. So deebiin keenya baa ta'a. Suppose students noticed that many plants in a garden died following an excess application of certain fertilizer. To which step of scientific method would this correspond? Barattoonni wayii pilaantiin gaardenii keessa jiru excess application of fertilizerii hedduu fayyadamuun yookiin fertilizerii hanga murtaa'e ol fayyadamuun yoo pilaantii sana irratti dhiibbaan ga'e yookiin du'an scientific methodii keessatti maal jedhama kunidha. As keessatti suppose students noticed, this means observed, hubatan jechuudha. Noticed jechuudha. Homaa waan godhan hin qabanu, yaada mataa isaanii waan ka'an hin qabanii. Only noticed jechuun immoo observed jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu scientific methodii kana keessatti kana observation jennaan jechuudha. Isaan sun what is theory in biology? Theory jechuun biology keessatti maal jechuudha? Theory is an hypothesis that has been supported by experiment and observation. Theory kan jennu yaada wayiiti. Yaada observationii wayitiif kennamu garuu tentative yoo osoo hin taane experimentalidha. Or experimentii hojjenneetu kan nuti yaada kana lafa keenyu. Kanaafuu deebiin keenya caa ta'a jechuudha. Inni biraan which area of biology studies how grows differentiation and morphological changes? Morphological change akkamitti uumamaa, guddinni akkamitti dhufaa kan jedhu kan qo'atu just development kun salphaadha waan ta'eef. What would be approximate image size of cell with size of 0.03 microns viewed under compound microscope with magnification power marked as 10 times on the eyepiece and 100 times on the objective lens. Kun immoo image size jedha kan nuti gaafatamne. Image size is equals to gabaajii mataa kiyyaa isinumaaf akka salphatutti jedheerumaan fudhee. Kanaafuu image size IS'tti yoo fudhanne total magnification times eyepiece times objective lens ta'a.
Kana jechuun duwwaa tuqaa duwwaa 3 baay'isuu 10 baay'isuu 100 ta'a jechuudha. Kana jechuun wal qixan ta'a 30. Kanaaf deebiin keenya caa. Using the following information, choose the alternative that shows the correct sequence of scientific method. Orderii scientific method sirrii kan ta'e kan kam akka ta'e adda baafadhu. Forming hypothesis, identifying problem, performing an experiment, and observation. Observation dursa irratti dhufa. Itti aanee rakkoo sana adda baafachuudha. Sana booda yaada mataa keenya uumna. Sana booda experimentii irratti gaggeessinaa jechuudha sana irratti. Kanaaf orderiin keenya 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Irratti argana deebii kana. One of the following corresponds to the first step of scientific method. A. Analyze data collected. B. Identify topic to be stated. Undertake research and state results. First step kan ta'e isa kamidha? Okay. Kanaafuu inni jalqabaa identifying the topic to be stated. Waan qo'atamuu qabu jalqaba adda baafachuudha. Egaa adda baafannee booda undertake research, background research geggeessina. Background research erga geggeessinee booda data keenya analyze goona. Collected data keenya analyze goonee eega gulaallee booda result keenya dhiyeessina. Kanaafuu inni jalqaba maalidha? And identify topic to be stated. Itti aansuun choose the alternative that is illustrate medical application of biotechnology. Medical application kan ta'e kamidha? Kun salphumatti A. Biofuel production. Kun medical miti. B. Biosensor for testing blood glucose level. C. DNA fingerprinting technology. Kun genetic engineering dha. Or biotechnology which related to genetics. Protein production from single cells. Kanaafuu kanarraa medical application kan ta'e biosensor for testing blood glucose level. Blood glucose keenya sadarkaa kamirra akka jiru test gochuun application biotechnology medical wajjin wal qabatu waan ta'eef deebiin keenya baata. Inni biraan if you observe a piece on which several small squares are drawn, under which of the following magnification microscope do you count more number of squares? Kan ammoo magnification keenya hanga baay'ateen lakkoofsi baay'ina square keenya baay'achaa deema. So kana keessaa guddaa kan ta'e lakkoofsa guddaa kan ta'e filannaa. Deebiin keenya data jechuudha. In scientific method, which one of the following is used to test hypothesis? Hypothesis test gochuuf kan nuti itti fayyadamnu experimentidha. Sila yeroo baay'ee irra deddeebine irraa waan ta'eef. Inni itti aanu after dividing plant materials into two groups and experimenter has applied fertilizer to group plants and not to group B plants. What are group B plants? Sila jennee turre kanas group B plants irratti experimentiin hin geggeessamne taanaan inni maal ta'a? Control groupidha jechuudha. Sana booda
wajjin wal bira qabnee ilaaluuf nu fayyada jechuudha. Wanti nu kana goonuuf experimental groupii sana yookiin experimentii irratti gaggeessine kana wajjin wal bira qabnee ilaaluuf kan nuti itti fayyadamnu. Kanaafuu paartii tokkoffaa asumatti yoo xumurre nu wayya. Sana booda itti aansuun immoo paartii itti aanu akkasumaan itti fufna jechuudha. Kanaafuu chaanaalii kana haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma yoo viidiyoon kun isinitti tole like godhaa. Na jajjabeessaa, waan sirreessamuu qabu jettan immoo koomentii irratti naa kennuu dandeessu jechuudha. Galatooma.